Hoddalateo Serga jira ummanni. Serga jira Hoddalateo Serga jira ummanni. What's up? What's up? What's up? Hoddalateo Serga jira ummanni. What's up? Suka no. Serga jira. Abadi gadu. Mana barumsar gite. Mana barumsa jennan. Mana barumsa ijarani be. Mana barumsa ijarani jennani. Gaafa kaani barsiisaanis argitee ka barsiisu amaariffaadhaani. Isaan amaariffaan beekanii si galle dubbiin. Jennaaniti gurbaa tokko dhaqanii gaafatanii si argaan jira. Gurbaa jedhan kutaa meeqaa jedhanii gaafannaani. Kutaa 7 jedheeni. Jennaan amma mucaa isaanii gaafatani. Gurbaa ati yoo kutaa meeqa baratta jennaan 2 jedhani. 2 jedheen. Ibbi ulet giba 7 jedhaniin. Akkamitti manni barumsaa kiyyaa'oo akkamitti ati 2 barattaa jechuu isaaniiti bee. Nagari kono nagarno gaaf tokkoti Finfinnee deemuudhaafi makiinaa goranii yeroo deemaa jiranii tokko dhufeeti makiinaa keessatti bee xagaa baluu jedheeni bee xagaa baluu jennaan hin xagaa balu laftas hin cinqinu jedhaniin. Nagari kono nagarno akkasumati akkasumati argitee xiqqoo
arrasin bohaarsuun barbaadaayu anis baay'een dabbaree jira dibbirtaamoch anammoo kana dabbare isin immoo ka dabbare argitee yeroo hundaa polotikaa siyaasaa maali isin kanatti isin dabbare anammoo isittu na dabbare dabbariin afaan oromooti maa inni dabbaali bakka dukaakiinis afaan oromooti miti ayye bakka dabbaaliidhumayyuu isinuu dabbaaliidhu dibbirtaamoch gaaf tokkoti amma finfinnee deemanii abbaan diggaa amma makiinaa minibaasii koran seenaa jennaani dhirsaa fi niitiitu walitti garagalanii ta'an akkas amma isaani hin argine dhirsan argine dhirsuma biraa gadi ta'anii yoo jedhan intala bareedduu jira fuula isaanii dura jennaaniti amma gammadanii bareedduu wayiiti beek jennaan akka jedhan isiidhaani beek ija tokkotti qisanii jennaan echiya inti gallaxinnaa ayna baatinaa tafaalloo jedhe namichi bira ta'a jennaan akkasumatti qabatanii as jiraa beekinni akkasuma qabatanii shuweera jedhan naa dhaabi makiinaa naa dhaabi waraab jaalle jedhan akkasumatti qabatanii bu'aniin nagari kono nagarno qillee taam shumaagillee gaaf tokkoti amma kan amma ijoolleen nama lama beette nama lama reefuu ammasiin ijoolleen argite ijoollee gara booranaa kana beette reefuu islaamti waan islaamaa kanan beekani jennaan islaamanii jennaan ijoolleedhaan wama kayrii hojjedhaa jedhani ijoollee lama in islaamte wama kayrii hojjedhaa jennaan amma jedhaniit dhiqatanii jennaan abbaan diggaa fuuldura dhaabbataa jirani jennaan dhattee amma ijoolleen ammoo in sokorsanii waan bade qofa argite sisirreeffatuu dhageesse miti jennaan naqxee dhaabbattee eega hidhattee booda yeroo gadi jedhanii ol deebi'anii argitee luktii abbaa diggaa furdaa waan ta'eef yeroo ol deebi'an hap godeeti carqii nyaate godee jennaan carqiin argitee tafa keessa akkas seene jennaan inni tokko dhaabbatee keessaa duddubbatti gadi bute jennaan isaan jennaan ati waan hamaa hojjette waan argitee maasiyaa hojjette jedheet inni tokko immoo bira dhaabbata itti deebise nagari kono nagarno gaaf tokkoti dhageesse abbaan diggaa soomana keessa bee amma azaananii achii kaanii faxaruudhaaf amma eegaa azaananii hidhatanii booda haati manaa alaatii argitee shaayee danfisaa jirti faxara bira kaaniiru amma yeroo san allahu akbar jedhanii hidhatanii
jedhan adurreen dhuftee saambuusaa fuute. Saambuusaa fuuteet qasham goote. Jennaaniti amma gaa isaan sila bismillah irraa jalqabuudhaaf jedhanii sagalee ol fuudhanii akkasiin baqattuufi bismillahirrahmanirrahiim jedhan hin didde gaa jennaaniti ammas fixanii ayaata gabaabaa salaata qaraaniti Allahu akbar jedhanii jilba qabatani. Amma adurreen qasham goote garaan gubatee miti. Eegee qabaniti sami Allahu liman hamida jedhanii ol darban. Innaan qodaa keessatti kar gootee qodaa keessatti lama dhawte innaan jala maaltu qodaa caccabsaa itti haati. Abboo sami Allahu limaa darbaa. Nagari kono, nagarno. Yolle waan darbame nargine gawe. Allahu akbar male nargine ga. Namicha tokkotu. Agese. Namicha tokkotu. Ilaameje. Nama sadii taaniti deemani bar. Ani fooqii sanarraa bayeetani. Ani dubbi jedhaamii jedhe. Dubbi jedhaan beektaa utaalcha. Jennaaniti akkamitti jedhan. Jennaani dubbi jedhaa jedhe. Waan asii hagana oli dheeraa turraati dubbi jettaa lafatti nan jedhaa jedhe. Bakka namichi duudhumaaf kutate malee achirraa gadi utaalaa lafatti jedhanii waliin. Nan uta dubbi jedhaa. Taap jedhee tolba'ee gubbaa sana dhaabbatee gadi ilaaleeti fagoo ilaalee jennaan fagoo jennaani dubbi jedhigaa jedhaniin lafatti jennaan achuma dhaabbateeti dubbi jedhe obboleesso dubbi jedhigaa si eegaa jirraa. Dubbi hin dhagaamu dubbi achuma dhaabbatee afaaniin dubbi dubbi hin dhagaamu dubbi dubbi hin dhagaamu dubbi nagari kono nagarno China qodaa Chinaati miti kan isin gaafattan qodaan China sun egaa jaadura maxxanee YouTube irraa amma intala tokkotu gaa Chinaatti eerumte haati intala didaa turte nama Oromootti Dumii nama keenyatti jedhaa turte intalli gaa argite namnummaan fuula addaatu cufti taajira seetee Chaayinaatti heerumte. Yennaaniti amma hin ulfoofte yennaani ulfooftee deesse. Deesseeti amma mucaani hin guddatee amma waggaa afur akkas ga'eennaan akkaoon bada jaallatti mucaa jennaaniti gaafa kaan mucaan dhukkubsatee du'e akkaoon ni boosse uy anduraanan beeke jette amma namni bocha haadha akkoo kana argitee achitti siqee laaleeti maalumaa beettee jiranii gaafannaan
Qodaan Chaayinaa kanneen baraa kanneen duraanan beekee. Nagari kono, nagarno. Akka qodaan Chaayinaa bara kanneen duraanan beekee. Narbeekit. Intala tokkoti. Intala tokkotu gaa Tigreen ergitee gosummaan Tigreen eegaa Oromiyaa seente ergitee takka daba malee waan gaariin hojjetanii beettee ijoollee gudeeduun dhukkuma vaayirasii warri qabu Oromiyaa keessa gadhiifamee dhukkuma daddabarsuun taa'ee jedhanii waan jarri hojjetan jechuudha. Akkattiin nama kana hir'isan hormaata gabaabsan. Kaan immoo ijoollee durbaa gowwoomsanii qismii isii amilee isii mooraalii isii cabsu. Tana intala durbaa tokko Tigreen mana hidhaa keessatti akka loonii argite ulfeessan humnaan. Intala kana abbaan beektu mucaan niitiin intalti kun abbaan beektu nama meeqaan itti wal darbiti wanni akka sareeti. Tana achi gadi baanaani dokteera bira dhattee ofirraa baasuun qabaa jette. Ulfa kana ofirraa baasuun qabaa jennaan maalii jedhe. Jennaan akkamitti ulfooftee jaalalloon kan keen jiruu jedheeni. Lakkiin jiruu ammana hidhaa keessatti humnaan Tigireerraa ulfaa'ee jetteeni. Tigireerraan ulfaa'ee yaa Rabbi. Egaa wanni kun waan danda'amu se'u jedheeti qoricha ajajee fi qoricha kennaafi. Maalii jetteen? Ay mee maalumaaf waanuma hundumaafuu yaali jedheeti qoricha kennaaf. Qoricha galtee liqimsitee qorichi baasuu dide. Jennaan dokteera bira deemtee dokteer maalin ta'a qorichi baasuu didee jennaani. An duraana si himee jedhe maali jennaan jarri kun lafa seenan iyyuun baanii garaa seenanii ba'anii. Ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti keheeni gumaase nyaanne maallaqaan ajjeefne baafana dhiigaan sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani. Xinnoon qabdu diinan tuffatini gaayyoon dhiira okkolchiisa. Hin amanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa. Nu callifna arba ciise seetee nu dammaqna boolla meeqa buute. Akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Hoda la teo si argaa jira uummanni. Si argaa jira hoda la teo si argaa jira uummanni. Osa.